qabneetti yeroo hin dhaabbatu sababii bibbichaatii fi rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ka'u achumaan hin gufatu. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'an. Yaaddoon biyya lafaa gowwoomsaan soorumaa qajeelaan adda addaas itti dacha'anii dubbicha ija ituu hin godhatin hafe. Lafti gaariin garuu fakkeenya warra dubbicha garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'anii fudhatanii kaan dachaa jaatama kaanis dachaa dhibba ija godhataniifi isaanii jedhe. Ameen. Waaqayyoota machaa si haa eebbisu. Deebiin isaa gabaabamatti asuma jira jechuudha. Namootaaf garuu didee ture. Bartoonni 12 immoo ergasii booda yeroo gooftaa Yesuus qophaa ta'etti maaliif fakkeenya kana fudhatte? Fakkeenyi kun nu rakkise. Fakkeenyi kun nu ifuu dide jennaan fakkeenyi attamitti isinii galuu danda'are erga jedhee booda hunduma isaanii fakkeenya sana hiikee itti hime jechuudha. Hunduma isaa fakkeenya sana hiikee warra karaarra bu'anis maal akka ta'e, warra biyyoo gadi fagoo keessa bu'anis maal akka ta'e, warra biyyoo gaarii keessa bu'anis maal akka ta'e hunduma isaayyuu haalaan ibseef jechuudha. Ameen. Hunduma isaayyuu haalaan ibseef. Kanaaf nuni har'a maal fakkaanna? Sakam keessatti of ramanna? Nuni har'a ofii keenya yoo qorree ilaalle anis isinis sakam keessatti of ramaduu dandeenya? Attamitti immoo sasanarraa moo saga'eerraa immoo of dhowwuu dandeenya jennee irratti qorree of ilaaluun barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan qulqullaa'e haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Daldaba gooni kanuma irratti fixaa. Waan tokko ergan isinitti himee booda gara kadhannaa deemna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sadhageenya kana Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Lafa kana waan dhugaa isinii ta'u kanaanii fayyuu dandeessu ta'a. Ani gara tajaajiluu kana yookaan immoo gara waa'ee Waaqayyoo himuu kanaa waan Waaqayyoo wajjin karoorfadhe hin qaban ture. Innis immoo anaaf Waaqayyo waan waliin jenne qabna. Anaaf Waaqayyo waan waliin jenne qabna. Waan waliin jenne sun yeroo ga'etti gara Dambidolloo irra jira. Gara Dambidolloo deeme namicha obbo Abarraa jedhamu tokkooni tajaajiluun barbaada. Tajaajilan barbaadu immoo barsiisuu utuu hin taane, lallabuu utuu hin taane, waan hundumtuu tajaajilaa nama keessummeessuun barbaadannaani waraqata qabdaa hinaan jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafa waraqata nama hin gaafanne dhufe waldaa guddaa kanatti lallabuutti ka'e harka rukuttanii himaa inni nama irra deebi'een waraqata miti kennaa qulqulluu baradheera waanuma barbaade yoo ta'e iyyuu yookaan mana iyyuu nan xaragaa yookaan sagantaama tokko naa kennaa hinnaan lakkii waraqata barbaannaa fayyaa ta'a jedhe sokke. Sababiin isaa maaliif guyyaa Waaqayyo jedhe taa'u hundumtu. Ameen. Guyyaa Waaqayyo jedhe Waaqayyo manumaatii namatti waame as fidee nama dhaaba jechuudha. Balaachoon akkasumatti na waame waanuma Waaqayyo keessa kaa'e lallabuun barbaadaayi akkatti lallabduun barbaadaa jedhe yeroo baay'ee natti soqosoqaa ture jechuudha. Akkuma nama wayitti shoggarutti natti shoggaraa ture har'a ijisaa dhufe as dhaabate jechuudha. Ameen. Harka rukuttanii maal taatanii? Nama waa sinarkaa furtu akka takka jechuudha lafa rakkatanitti. Achitti hin dide. In jenne Waaqayyo jechuudha. Ani maaliifini waan guddaa tokko Waaqayyo wajjin waan walii gallee waan Waaqayyo wajjin walii galtan koo himachaa malee laphee keessa kagaa si Waaqayyotu wal beeka. Ani wal beekan ture. Innaan yeroon isaa ga'ee nan dhaqe. Yeroon isaa yeroo ga'ee dhaqetti immoo hin taane. Asumatti jedhee asitti ta'e jechuudha. Laaqitta mii keessaa misayyuu laaqitta mii itti hidhatta. Beetel laaqitta mii itti hidhatta malee ispaaltii ta'eera. Isuma keessatti Waaqayyo waan waliin waadaa qabnuuf har'a gaan barbaachisan nan dhaqee ani immoo maaliif hin baqadhee dhaqee
guyyaa sanbata guddaa kana barsiisota ni jennee birree kana marraayu hingaa wanti kuni waadaan bara sana haara waliin deemin immoo innan ta'uu didee har'a sitti haara jechuudha. Ameen. Itti dabalee bakka kana har'a kan addana dhaabuu danda'e yookaan immoo waaqayyo eebbisu balaachuun ittuma dubbatee natti dubbatee ansiluma yoo as bahee waa tokko dubbachuu barbaadeera har'a inni gammadu waan guddaan waa'ee lallabuu gootii miti waa'ee iddoo dhaabbachuu gootiiti waan waaqayyo dhimma natti bahee ameen. Yoo wangeela kana kee baay'ee isaa dhageessan yoo itti fudhatanii itti fayyadaman jiraatu yoo itti fudhatanii itti fayyadaman bichaadha mitiire kanaafi gara biyyaa yeroo galu as biyya kana gaafa biyya Ameerikaa kana dhufu harmeen koo abbee koo dadhabeera waggaa 5 dura harmeen koo uuzoo kana nagadu mana keessatti uuzoo araqee maal kana nagadu dhaqee nagaatti dhaamuu dhaqee aarees waan hin godhus dhabee deemeen sokke naan dhufe jechuudha asin dhufe egaa anis waaqumatti muttiin ka'e birqeen kun illee hin kadhatti waldaa kana yeroo dhufnus baay'ee kadhanna biyyaafis maatii keenyaaf hin kadhanna guyyaa tokko naa bilbiltee nan niisette waan hunduma ishee nan niisette maal attam jennaan nan niise noo'ette as ilaalee achi ilaalee suma sin jettan nama biraan nabi hundumtu waldaa dhattette ameen as ilaalee achi ilaalee jennaan ta'uu dide jette dhugaadha waaqessi na eebbis warra irra faarfattan baay'ee naa ta'e faarfannaan kun harmee koo akkas jedhe ta'uu dide ta'uu dide maal maleennaan anoette naan laqamtee naqee gurbaa bira dhaqee amma waldaa manoo biratti ijaarame manuma dhufee anoo achiin deemee waan haaraa ta'e naan jedhe ameen ani immoo maal hin jedha gaanura kun gogureera ofiin ceephaa'e ani waldaa kun gogora waggaa baay'eedhaas bahee guyyaa tokko waan dubbadhee hin beeku tureera waldaa kun dhugaa baran qabu 87 kalau kuasa faranji abashat akan keenyaatti or gara 2002 or something ka faranji kana tureera innaan nangale bikeejiin gara mana maatii keenyaa jechuudha maal attamitti waldaa dhatten jedhe isheetiin dhugaa bahaa jira isinis fayyisuu danda'a ameen yoo isin didee immoo maatii keessan fayyisuu danda'a warra akka koo qabdan jechuudha naaf ta'ee jennaan hin jechaa jiran ameen gaafa namaa ta'e lallabuu duwwaa miti waan waaqayyoos nama godhe as baanii yoo dubbatanis keessumatu lallaba mitiire kanaaf maal attamitti dhattee jedhee assaayimentii masaa fudhadhee waraqata malee waan nanamne attamatti waldaa dhattee jedhe yoo warra qaaliiwwan bira siin dhattee diddee maseetan arguu taa'utti dhugaan isin ta'u innaan anoo guyyaa tokko itti naani halkan irra keessa waan hin jirre tokko dhufee natti mammarmee karaan bahu dhabee waan dumtuu natti dukkanaa'e eessa paakeen baata gaarra immoo nyaatamti naan jedhee saasheen dhugaa baa natti baata isinitti maa jira akka dhuga ba'umsa guyyaa tokko isinii ta'uuf yoo barbaadan isinis jennaani egaa maal goote reen jedhee innaani namichi tokko adiin tokko itti wayyaama adii tokko uffatu jette dhufee dhaabatee ilaas tabbasitti ta'e kana sodaachisis nyaachuuf jedhe kana ani ilaa hinuman sirraa ciraamna duukaa buutaa jedhee jette harka rukuttanii ani sirraan ciraa na duukaa hin buutaa innaan yaa gooftaa ko si duukaan bu'a har'aa kaasee si biraa himu nafuun jedheetti ganamuma ka'ee qodaa haraqeette manuma keessaa fuudhee furursuutti ka'e jette toleera jette mucaa poolisaa kutan maamira kottu jette innaan taamiraatitti biran naqa anuunan deema eessan naqa sanbata kun dhuftaa sanbata guddaa dhuftu kan hinuman deema eessan naqa waldaa sadan televiziinii sana yaan naqa jette hinnatte ituma dhattuu ituma achiin geessinuu karaan tokko fayyuu taate achi geessee gooftaa fudhattee dhuftee gaafa seen akka jettee dhugaa baate warrumti waldaayyuu sagantaa mana isheetii baasanii kadhannaan achitti dabalanii ameen nama baay'ee ture waldaa keessa garuu seen hin gaddi malattee sagantaa faa maal faa achitti argachuutti kaate jennaanii egaa waan tarmee koo kanaaf akkas godhenne nus sagantaa manatti baasnee bakka mana keessa birqee mufaatiin sagantaa jedhanne maaliin qaanofne hojjara keenya nu dura ba'aan hojjenne sagantaa baafne gargara sagantaa umutti kaane ka nama afuriif sagantaa baasnee girgiddaatti laxxanne maal goonare dubbiin jijjiiramee nu eegeewu waaqayyo jijjiirame ameen nu sagantaa baafne itti kaane amma sanbatuma eeggadhee waldichi mana keenya irraati
kasuma waan muka daqiiqaa lamaati hin dhanne anaaf mee gosa ni daalle addeetti dhiiftee jees hin beeku addee dhiiftee jees hin beeku innaani yoo beektu ta'e waldaa baadiyyaa kana waa gurguru erga fixanii namoonni shonkooraa hindaaqoo waan garaagaraa fidaniiti waldaan gurguratti caraataa jechuudha isa gurgurattee yoo amma waan akka gadaa wayii bitannaa yoo agadaa wayii bitannee finnee amma mudhadhaan sheen tokko as bahe birrii 65 jedhanii 85 jette wannaani 85 ennaan 95 jette galtee natti hin darbee qotaa hojii hin beeku haadhaa silaa na fudhatette innaan ergasii booda immoo waldaa bataa ta'utti hin fudhanne waldaa bata'utti dubbiin badeera attam isinis illee gadaa fitattanii hin galle asillee gadaa fitattanii haadhaa shayii tokko anam isille bitatee waldaa kenneenaan siidhaa inni sila nama argatti taa'ee qabaa ture innaan hanumaa mette waldaan nurraa ta'ennaan maharreette mataa minaan kootiin kennee galeette ameen ameen galanni waaqayyo bata'u kana dhugaa ishee kana ba'uudhaaf baay'een saffechaa ture har'ammoo waaqayyoon gargaare anis waan ittiin as ba'u argadhe kana isinitti muuf baay'een gammada waaqayyo isin eebbisu waaqayyoon hin kadhanna kadhatuma keessa galla kadhanni waaqayyoof haa ta'u ameen mee bokkuu keenya wal qabne gadi qabannee waaqayyoon kadhanna kadhanni waaqayyoof haa ta'u ameen